الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على صفوة عباده وخليله محمد وعلى أهل بيت الطاهرين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتنا الأكارم، نحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة، وهاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى أبليين خينيا خبجوا فيك قالي أرانتنا حيما ربيتين تدور سينا جوجلتي سينا صحابوتا دوبرتوتا قريش الراتن تاتي ساعتي تكتا ولله لتها ساعتي ربي سبحانه وتعالى خبجا في فارو أكسمج علمه هيدو خان قلبي المنا مرهن أفن إسي داف ولك أبي ساعتي تنسان تنرقما ربي عليه الصلاة والسلام قافي سندوتي ألبستها قميسي لتلبس من ثياب أهل الجنة برأن قميس خيّة أفت خيّة نين أفسيف أكيسين أفت ورجنة را أفت تفجئين dhiiroo tan ergamaan rabbii caalmii asirraa akkana je'entuun eenyu laata? Dhugaa gaafii namatti uumamuu danda'a. Eenyu isiin gaafii jettuuf ammoo gama obboleettii xiyyaatiin isin dabarsa. Sahabtittii tanaa wajjin wal barnoota gaarii. Isin tan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam akka huccuu jannataa uffattuuf qamiisa khiyya uwwiseef jeheen akkasuma isin haadha Ali ibn Abi Talib khaliifaa afuraffaa kan ta'e ammas isin akkoo gooftaa dargaggoota jannataa kan tahan isaanis Hassanii fi Hussein kan taate maal tana qofa haadha Jaafar ibn Abi Talib kan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam isaa malaayikaa wajjin balali'uun arge jeheeti ammas haadha jaarsa intalarra caalaa khalqiitan taate فاطمة بنت محمد. فيا ترى من الصحابية التي جمع الله لها تلقاء فضائل ومناقب؟ يا ديرو إنما إسين تعلميها في فاروق الدوتنا رب سبحانه وتعالى ولك أبيف إسي وجين والبرنوت جاري. إنها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. اسم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف جامتي اسم دبرتوتا قريش الراهي. يا أحبابي seenaa isin keessa bal'inaan gabbuu keenyaan duratti gumaacha isin diin kanaaf goote keessa iddoo shoora ol aanaa itti taphatte kan isii malee sahaabonni biraa iddoo san argachuu hin dandeenye takka waliin haalaallu. Iddoon isin carraa guddaa kana itti argatte iddoo tami gaafii jettuuf naaf isinis deebisaa akka armaan gadiitti walumaan itti haafufnu. Akkuma beekamu yatiima guddisuun akkaan caalmee guddaa qaba. Akkuma irra dhugaa dubbataa warra dhugaa dubbatu je'etti qaala al-habiibu sallallahu alayhi wasallam ana wakaafilul yatiimi fil jannati haakaza je'ee quba isaa sabbaabaa fi wusxaan nuuf akeeke. Duboo herreeginte akkamami nama irra caalaa yatiimaa fi qabee kan akka isaa isaan duraa fi isaan boodallee ganallee duniyaa tanarratti argamuuf hin teenye. في قبي قدسه هركنتي مالتاتيف يتيمني سانيس كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يتيمني فاطمة نكسي في قبي قدستيسان نبي محمد إرقما ربي أكسم حبيبي خيني تري نجاه في رحمني إسرتي هاجراتو ميز الميسين أركت خنا خنوما أنيوتي والمدال جسته أبي بكري في أمر فان صحابون نقر قدان إساني في إسان ملي جران caalmee guddaa kana argachuu hin dandeenye diin kanaaf gumaata godhuu keessatti iddoo kanatti akkaan shoora guddaa taphatte. Wallaahi dhugumatti rabbiin nama yatiima fi qabee duniyaa fi aakhiratti milkeessa. Milkiin Faaximaan Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam tirqabdee guddisuun argatte milkii akkamiiti? Habiibin keenya alayhi salatu wassalam akkamiin isii bira dhaqee isii bira guddachuu danda'e? waan jedhu gama obboleettii xiyyaattiin isin deebisa. Isii walii waa'ee kanaa bal'inaan laallee kan walitti deebinu taha hangasitti isii waliin turtii gaarii. Asirraa ture jalqabni habiibin keenya sallallahu alaihi wasallam yatiima turan akkuma hundi haysan beeytan eega ummaan isaa duutee abbaa guddaa isaatu fi qabe. Abbaa guddaan isaa Abdul Muttalib kaana yuhibbuhu hubban shadiida. Ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam garmalee hedduu jaalata ture. Jaalala ibsuuf nama rakkistu. Yeroo muraasa booda ajalli isaatti dhiyaachuu waan shakkeef خناف المساء أبي طالب يامي يرو إني دوانا سراديني أكا رسول في قبي قدس الآمف أبا قدان ساجافتين المساء يوخان فاطمة بنت أسدتون نمقر لافتي في جالة قدان مفقبت تويسي وانسرتي هو تيف الكما ربي صلى الله عليه وسلم إسي برتي يوقدتي جالة في كنون ساعتا أكا تاسستوف وان بيخوف أكا أبي طالب إفك أبو آمف
hinturre xiqqoo booda abbaa guddaansaa akkuma jeetti du'aan asirraa boqote. Haala kanaan ergama Rabbii sallallahu alaihi wasallam gara mana Faaximaa bintu Asad dhufuu danda'e. Mee egaa habiibiin keenya sallallahu alaihi wasallam isii bira dhufe jiruun isaanii akkam taate? San dura hoo akkam turte laata? Eega Rasuulli alayhi salaatu wassalaam isaan bira dhufe isaanii wajjin jiraachuu eegalee jiruun isaanii akkami jijjiiramte? San dura hoo akkam turte gaafii jettuuf akka armaan gaditti waliin ilaalla. Maatiin Abii Xaalib baay'inni isaanii hedduudha. Harka qalleeyyii turan. Haati manasaa Faaximaan ilmaansi yeroo nyaatan kan qufne ta'uun akka waan isii yaachisaarraahi. Osuma akkanaan jiraatanii yeroo ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam jidduu isaanii dhufee wajjin jiraachuu jalqabe akka waan namni hadiyyaa ergeefitti barakaan gara mana isaanii fuula achi deebitee mana isaanii seente. Keessattuu nyaata isaanii keessa yeroo Rasuulaa wajjin alaihi salaatu wassalaam nyaatan. Adeerri isaa ilmi obboleessa isaa kun ilma barakaa qabu ta'uun galteef akka ijoolleen quftu yoo barbaade hanga ilmi dhufu akkasumatti turaa ja'an yeroo Rasuulli alayhi salaatu wassalaam dhufee waliin nyaatan isaan hundi qufanii nyaanni isaanii tirfiin irraa hafa. Yeroo waa dhuganis qarbata yookiin weelkaa keessaa dhugan jalqaba habiibii keenyatti alayhi salaatu wassalaam kan kannu ture. Eegasii isaan hundi dhugan. Hubadhu barakaan dillituun eega Rasuulli sallallahu alayhi wasallam isaan bira dhufe tan mana isaanii seente tahuu. Faaximaan jijjiirama kana hunda laalaa jirti. Barakaa fi gammachuu yeroo jalqabaatiif mana seente kana amanu dadhabdee gar malee ajaa'ibde. Guyyumarraan jaalalti isiin Muhammadiif qabdu alayhi salaatu wassalaam dabalaa dhufe hanga ilmaan isii kan ifii dhalte irra caalchistutti ergamaan Rabbiitis alayhi salaatu wassalaam jaalala isii fi kunuunsa isiirraa arkate irraa kan ka'e akka waan Rabbiin haadha isaa tan duute san isiin bakka buuseefitti ilaala. Faaximaan bintu Asadis mucaa yatiima isii bira dhufe kana ijoollummaa isaarraa kaaftee jaalalaan gara laafintiin akka ilmee fi dhalteetti haadha taatee fi akka hin gufanne akka hin kufne eeyidee isa guddistee bakka dargaggummaatiin geesse. Egaa jiruun tun akkanatti hin haftu, akkanatti hin dawwamtu. Inninis guddatee dardaree gara kutaa jireenyaa kan itti aanutti tarkaanfatee imala isaa jalqabe. Akkuma hundi keessan gurraa qabdan seenaan fuudha ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam jidduu kanatti argamte. Inninis Khadijaa bintu Khuwaylid fuudhee isii waliin jiraachuu eegale. Sababa kanaan haadha isaa tan lammataa tanaan adda bahe radiyallahu anhaa wa ardaahaa. Mee ahbaabii bakka kanatti xiqqoo waliin haa dhaabbannu. Zamana kanatti haati yatiimaa jirti laata tan akkanaa? Naafi isinoo maal irraa baranna? Keessattuu shamarran muslimaatiif Faaximaa fakkeenya haa taatu. Hundi keenyaaf akka qooda guddaa irraa fudhannu abdiin qaba. Gama kiyyaan asumaaniin nageetti isiniin jaa. Obboleettii tiyyaa wajjin turtii gaarii. وجاءت لحظة التي ينتبكها الكون كلها وبعث الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما جه يرون كون قوتون إيقا تورته إرقام ربي صلى الله عليه وسلم إرقامي أكا خيري في إفا دنيا قوتو ولنقهوف حيام ربي تين إرقام ربي صلى الله عليه وسلم خراشركي في ولا لما خنرا هركنا ما كبي قر إفا توهداتي في إيمان التفيدو إيقال حكم ربي عز وجل رسول رتي صلى الله عليه وسلم وأنذر أشيرتك الأقربين جتشن قرآن ربو سي حبيبي صلى الله عليه وسلم أقوم أجزمتي أنا وان ساتي دينينو لفاخئ يدعو قومه أرمسا خيامته وأشيرته لم يوساتس وأقاربه أنا وان ساتس دينينو كر خيري دنيا آخرى يام السينة. فاطمة بنت أسد دينين خنا أكد أجيسين dubartoota gara islaamummaa seenuuf jarjaran keessaa tan akkaan bolaltee islaamummaa fudhattee turte. Faaximaa radiyallahu anhaa jiruu haaraa tan iimaanaan faayamtee qaalii Rabbii fi qaalii ergamaa isaatiin guutamte jiraachuu seente. Mee eega jiruu bareedduu tana dhandhamte booda maaltu isii mudata? Keessattuu shamarran musliimaa seenaa tana dhaggeeffatanii irraa barachuun qooda guddaa akka irraa fudhattan gamanumaan isii yaadachiisna. Akkasuma obboleeyyan keessaniifis sheer godhuun maatii chaanaala kanaa akka tahan duraan nuuf gaha. Kutaa takkaffaa asumarratti xumurra hanga kutaa lammaffaa irratti walitti deebinu. نجيان نفتراد ملكي دنيا آخرة حسن نفقوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.